keessan iyyuu baay'ee sin jaalladha. Saba koo wal cimsaa tokko ta'a tokkummaan keessan asirratti haa mul'atu. Taphaaf odoo hin taane tapha kana mo'achuu qofa odoo hin taane tokkummaan nuti qabnu akka ibsamu asirratti. Nuti ammam akka wal qabannee jirru gammachuun keenya guyyaa san akka mul'atu saba biraa biratti. Nama nun jaallanne biratti, ri'aa nun jaallanne biratti wal qabaachuun keenya akka mul'atu, wal cinaa dhaabbachuun keenya akka mul'atu. Kanaan mul'isuu akka qabdan hin jedhaa ergaan koo kanadha. Boonaa kiyya galatoomi, Mubee Atirree galatooma. Yaada kiyya kanuma ibsachuu barbaadetani yoo hin danda'ama ta'ee namoota ammas hin jedhe waan barbaade afaan barbaadeen weellee haa ta'u faarfannaa haa ta'u nama qindeessite yoo jiraate yeroo tireeningiin qabataanan karaa keessaa na dubbisi. Yeroo itti tireeningii godhan irree yeroo qopheessaa fi namoonni Mubee cinaa jirtan waan kana sin qindeessaa Mubeedhaan hojjedhaa odoo hin taane isin bakka isaa sin buutanii waan kana qindeessuu danda'u qabdu jechuuf barbaadanii galatooma. Ulfaadhu galatooma. Oke, warra dolbaatan asmaaniin yaada keessan dabare maanitti fufaadha. Akkuma wal duraa duuba hojjetaniin jechuudha. Galatooma obboleessa keenya yaadni ati kaaste yaada sirriidha. Waan kanarraa fi waan tokko tokko mana kootiin booda gaafa manni kun asirraa cufame mana koonaan saaqa. Waa hedduu achirrattis dubbachaa jirra. Waan silaa ta'uu qabu jechuudha. Waan silaa mana kanatti hin dubbannee mana kana dhibeeytanii ol baasnee waa hunda hin dubbannu. Waan silaa dubbachuun malee achirratti illee ni dubbannaa garasitti illee nutti as makamaan boodaanis mana ni banas niin jedha. Dabare maan dubbaddaa ijoollee warra ol baatan. Eenyu namni jalqaba ol bahe. Tawfiq dubbattee jirtu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tawfiq Mukhtaar yaa Mukhtaar dubbadhu. Akkam jirtani Mubee akkami naguma guutuun keessan jirtu. Nagaa alhamdulillah. Jirra. Abshir Mubee kiyya sibira jirra abshir. Wallahi qeeramsa kiyya siif jirra abshir. Qeerroo siif jira. Oromoo farasti jedhe jawweenu. Oromoo farasti irra dhuka Oromoo zateebiliin hin godhina qeerroo. Oromoo farasti irra dhuka ammallee jajjabaadha. Kanan amkusachuu barbaada. Galatoomaa obboleessa keenya ijoollee teenya warri walaloo fa'aa qabdan walaloo kana gochuudhaaf garuu maaltu nuti barbaachisa beektanii dhiichisuufis walaloo qopheessuufillee aadaalee keenya wantoota nutti dhagahame gammachuu keenya ibsachuudhaaf maaltu nu barbaachisa jalqaba cimatu nu barbaachisa. Nama gartee qophii qabutu nama gartee cimeerraan kana guutuu irraana waan taateef inshallah irraana warri walaloo qabdan walaloo keessa bareeda kan namantu hin kan sabantu hin qopheessuu dandeessanii yoo gara keessaatiin illee nu ibsitan maqaan keessan qabamuu danda'a dabaree qabatanii dubbisuu dandeessanii jechuudha akkasitti sanitti illee inshallah irratti hojjenna uf qopheessaa kana gochuudhaaf garuu gammachuu keenyas ibsachuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata jalqabatti qophaa'uudha akkasii namatu nama gadduuchisaa jiru namni ofii gadduudaa jira. Oke warri dabaree hin arganne Tawfiq. Na akkasii jajjabaadhaa isiniin jennaa uummanni illee daddabeeraan wajjiniin akkasii isiniin jennaa warri gaa waa daddarbachuu dandeessan ani hababaas ta'uu maalillee ta'uu ergammoo kana offollee kaane immoo wanni sabiraayizii nama godhanu hin jiraa mitiire. Thank you. Nuufa jiraattu. Wallahi umrii barakaa qabdu. Dhugaara. Waan kanni tun dhabin. Wallahi. Ulfaat. Wallahi haa galatu. Thank you. Amma kanaan akkamitti kanaan wala dabnan? Akkamitti kanaan wala dabnan? Hunda laaf goolii keenya hunda guuttee deemte bar laaf goolii keenya guuttee bar wallahi asillee laaf goolii guuttee asubirallee laaf goolii guuttee tikibirallee argita haadha Oromoo jechuudha kan rabbiin duniyaa dhuma hin qabne rabbi sitti haa kennu ani waan jiruun hin beeku rabbiin isii haa gammachiisu duniyaattis akhirattis nama jechuun nama namummaa beeku nama sabaaf dhaabbatu akkana nama hunda keessa deemee ol qixxeessu goma tokko nama looguu hin beekne jechuudha waan sabaatiif nama xiiqiifate bakka taphaa baallabaa hunda laalame jootan
toppii irratti argamti. Maaliif waan sababii aantummaan qabeenya fiitiin akkas cinaa dhaabbatti waan taateef rabbi duniyaa dhuma hin qabne sitti haa dhangalaasu. Wallaahi. Amiin. Wallaahi. Ganama keenya bareechite ganamni kee galgalli keessi haa bareechu. Wallaahi. Adabbii yoo himachuu feetanis himadha. Waa foolonaa tolchaa takkabii godha. Kitaatama duratti isinis summaan nu qataattan. Ishumaan nu qitaattan kitaatama. Yaa akkas. Noo isii miti. Isii miti kaduraa isii wallaahi. Iseera nu qitaattan kitaatama. Haboodaa. Iseera nu Haboodaa. Rakkoo qabu. Malee. Let's go for me. Wallahi. Okay. My family, akka reefu sinitti amnaa godha. Okay. Arraan tana tiraayil boksii illee isin kaa'uu hin danda'u. Duraan tiraayil boksii illee isiniif hin kaa'u. Arra immoo hiitoo manaa godha. Arra jaallatee san taaptaaf koppiliinkii qofa naa ibsa. Koppiliinkii illee dhibba naa galcha. Taaptaaf illee akkuma godhu jirtanii. Let's go for me. Ulfaadhaa hundi keessa nuti bitaaf iskiriinii koppiliinkii naa godha. waan mun wada baawutti adabamii biroo gas na tuttuqaayyee taaptaaf godhas. Okay. Ni adabamnaa fi adabbii isaanii ni fudhannaa. Yoon adabamne nama adabuu hin dandeenye waan taateef hundi keessatti dabaltaa binu godha. Taaptaaf godha warri mana keessatti. Maaliif laattamni ogguu eegalee adabbii walii fudhatu. Booda wal shiruu taate haa fudhannu normaal. Laakiin wal shiruu taate wal shirra. Shiruu taate wal shirra. Amma taap taskirniif koppii kinaa tolchaa hundi keessa. Family, let's go. Tap godha nama baay'ee jirta nama 80 jirta maal taatan? Nama sagantama na bireeshaa. Nama sagantama. Iddoo kana maal godhuu eegalee eega godhuu nama jira. Hanga jiru taa'u naa godha. Hanga jiru taa'u taskirniif. Gas ililii takka takka nuu kenna. Ililii nuu kana saadaa ililii halluun ililii buta. Ililii takka takka nuu kenna. Namni biraa tokko waan moor.